إبلة تكرر هاسياك كشاني للبيتي برسلا برنا نكخي يتي دوان ويا بوزو رمودا خبر جوا كوان جون تفكر أصلاً كذي بعمل إبلة كشاني هات أوادي دي ما بيجي إبلة كشاني شاء الله بيا سنيناغو يا ترى يا تلين ويا إبلة تكرر عشان نواجه التسليم إبلتك لقيتي كل أفري نجيت كلا تربي إبلة تكرر كل أفري في تبدأ أنا في بيا بروكوف بيا بروموك أول ده ريوتا يهون ده توينه بيا غوتوتا برومورا إبلة كل شيء بيفقوا واته أبغى جودا كوبا من الرجال أنا فو بيا نرى إجمو ماريو نرى إجمو جب ريوتا يا مودا أرجو يان كي جرام جرام
guyyaarraa amma deddeemee hiriyoota biyyattis himuun qaba. Eebla 15 guyyaa gootota. Beli semua. Oke, Bu. Cerita. Lagi mana? Isyarat rawat. Awas musil kita bercufan tadi tu. Sekarang mungkin dia mesti dulu. Charger ada fitetin. Cufan dah kemet. Naga. Nama juru. Aku mau juru. Aku mau sini juru hai. Seri. Aku berapa juru? Kemet. Naga Allah. Ayah. Juru. Aku. Tadi saat itu. Akan sila. Naga kami. Aku ya guru awante. Aku mau juru aku. Mali tidak kan untuk hoji itu bisnis boleh. Hoji wali tak kah tu nak tu le? Ayat. Salih kami soal gira biar rabe itu salih. Pokoknya ayah ni ibalah kan hati fin lepas. Hai. Ibalah kasi rasa? Hai. Bawa mal dah. Ibalah kuda shani baru gana apa mal dah. Aku tak. Hai si. Lagi. Aku berada beri naya ada ciste aku. Berada beri apa ni lagi nak? Guyau gua tu tak guyau jawab ni ada tak? Iya tak aku. Ana si fita ada banyak makan saya. Fita basi. Malah, fayye gadati. Hai, jole dura baru wajah kamu jadi tak? Ama yo isam ya. Ama baru kan? Oni sih depan sama. Jole itu tu hanya untuk kabarnya. Bila kuda shani buaya motor tu orang muda kan, kabar bukan. Bifa awat bifa nama Hammatun. Akka kabar jenuhnya, seteluf. Wan gari itu gari ya tu tim jirat boleh. Hojii bisnis nak buat itu man, jiduni ramfan deh mana? Ayah kemiti ramfan nubuya, ya nak buat tu orang nuja cah lafin isani camte, kemit daga juta wo, akka jaya bati akka dulu daran, tiga baju kau nak jual, hudat dah boleh amne. Kamu aku tak jauh yo. Dua orang yang kurafu jete. Kurafu deh lah. Boru gak dua sekarang tak kopau kau benar? Kopau, betul kan? Jole udah tisimi, jole berada ber. توجهها بزنس mana hijau kamu mana hijau tahu ikan ini kan tadi baka mana hijau tadi akasi di jole tak kami segamana nama aku dia mati anis hundan itu bisa jole ayah ga falnya ayah ga wali itu wala aku ga boy jungku se ayani fada ilmati ko walini alaba oromo ya ibtu hangatu lubungo tameka sinka ya dadamtu finished eblok dashani guya ko jama arru guya kan arra gujo Kuya kabajama kuya kabajama hello aqui sinje farme wanto ko pese din jara ke kan sinje de video hotuga ayya de fer anas fite ko wanda ono ayya Ayo. Falme pilih semua bil. Ini dah berarti. Akan jawab kau pesen cerita ni. Kita berwanda. Jualan nama kan mana? Dufujiran. Untuk dah boleh difinjira. Iya. Wala tambaduma jata, wala nuran jata. Mudah ni. Ayo. Akan bisa kopin? Bimuran tadi. Tadi dia tahu orang. Era beres ni saya beres ni tu. Era beres ni. Kalau nuran cakap. ليه ولا يفتولوا فيه؟ ابلي خذ عشاني يا خب جماعة يا يوكينيا والفان الأمني راس الحوالي أنيو دفع أهلا تعالى
Akam. Ayala. Bagaimana kan kita? كيف جالا كيف جرتا بقى وياك ناس جي رمى أكيد بقامي يلا تا وفي جرا ور بني ما باجي رجل ليلا Berarti gimana? Hai, Akam, سينا عالم بالسماء Akam gimana? Ayala. سنة بالسماء بدله Sena. سنة Hai. Ayala. Aldabra. وماذا Sena. Abu, sabo kero nak ibu? هاي أورنا أنتو أكان بتري أكان Sifan? Akam. Agami. Amiru. Ahlan. Agami Abu? Ayala, Sena. الروان أجايبها خيسوما بدون جدة ترجمة سبرينا نجيبتي أوروميا سيفان أكاسوماس أمير لينشو بقى كان نوصل إيجا بويا كوني بويا أداتي بويا نوف يدوتك قطوان كينيا في أبوتين كينيا تنفوري كماني لفي سالي تنوشاب سني بويا كنا يدشون وانغوتا أكخيتي سو كنا نفس منتاج يجا نوف ديرنا إسنيس كا تدريب تاني تأكسيتي سكنتها يجلا تبغى تانغسو Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota keessummoota keenya guyyaa irraadha. Guyyaa eebila 15 guyyaa goototni keenya itti wareegamee qabsoo tana asiin nu gahe. Guyyaa eebila 15 kana egaa akkamitti akka kabajamuu fi maaliif akka kabajamu bileessa keenya falmataan takkaa fi lama kan nuti qutaa isa wajjin turtii gaarii isin jechuu barbaada. Galatoomii bilisummaa waan kana akka dubbaduuf carraan akka nu keetiif just waan kana namni jira yaadu yoo jiraatellee waluma yaadachiisuuf jecha wanta takka walitti himnaa jechuudha. Yeroo takka bakka teessee irraa kaataniiti waan kana waliin dhaggeeffannaa jechuudha kabaja isaaniitiif jecha. So wanni akkana fakkaata. Egaa eebii 15 jechuun guyyaa kabajamaa fi guyyaa hedduu abbootiin keenya akkasumas gootonni keenya lafee isaaniitti cabsanii itti kufanidha. Ebilee 15 har'a kabajnu kun marsaa 39ffaa ta'uu isaati. Guyyaa guddaadha, guyyaa kabajamaadha akkasumas guyyaa walitti qabamnee akkanatti bareennee ayyaana kana kabajuuf walitti argamnee durasa galatoomaa isin jechuu fedha. Sanitti aansuudhaan akkuma beekamu tokkoffaratti nuti ijoolleen Oromoo guyyaa kana bakka takkatti akkanatti walitti qabamnee seenaa guyyaa kanaatiif seenaa gootota irraa wal yaadachiisaa kan hin beeknes yoo jiraate wal barsiisuudhaaf walitti qabamnee jechuudha. Akkasuma gootota keenya kan qabsoo sabaa isaaniitiif jecha lubbuu isaanii dabarsan akkasumas qabsoo deemaa turte bara eebila 15 bara 1980tti waggaa 39 irraa jechuudha. Mootummaa Soomaaliyaatiin qabamanii yookaan mootummaa Soomaaliyaatiin kan Muslima taatan gara mirgaa bahaa kan Kiristiyaana taatan immoo gara bitaa bahaa jechuun mootummaa Somaaliyaatti godhe jechuudha. Yeroo kanatti gootonni fi jeenonni gootonni keenya qabsoo sabaatiif jecha manaa baanee amantaadhaan adda hin qoodamnu jechuudhaan bakkoota akkatti dhumuu qabna jedhanii guyyaa itti dhumanii jechuudha guyyaan kun. Namoonni diinuma beekaa walumaa yaadachiisuuf jecha. Kana qofaa miti gootonni achirratti wareegaman hedduudha. Hanga tokko maqaa isin irraa dha'uudhaaf yaallaa. Jaal Magarsaa Barii akkasumas Jaal Gadaa Gammadaa, Jaal Muhee Abduu, Jaal Amboo Mutukku, Jaal Gizaaw Bantii, Jaal Falmataa yookaan Caccabsaa. Kana qofaa miti ammas hedduu jira. Jaal Faafamaa Dooyyoo, Jaal Irra Aanaa Qacalee, Jaal Marii Galaan akkasumas Jaal Dadhachoo Boruu fi Jaal Dadhachoo Mul'ataa seenaan isaan ni yaadataa jechuudha. Seenaa gootota Oromoo irraa haasawaa oollee hin finnu. So kanumaafuu gaggabaabsineetuma waan tokko tokko irraa wal yaadachiisuudhaaf jecha. Kanaafuu guyyaan kun guyyaa Oromoon hundi bakka jiru wal barbaadee guyyaa kana yaadachuu qaban. Xiqqaa guddaa osoo hin jennetti isaanuuf jecha lafa isaanii cabsanii itti boba'anii daaraatti ta'anii. So guyyaa kana yaadachuun nuuf waan guddaadha. Akkanatti walitti qabnee yaadachuu keenyaaf akka falmataatti gammachuu guddaan dhagahamee walumaa galatti wanni jechuu barbaadnee hanganuma just waan Oromoo haasofnee fixuu hin dandeenyu. Kanaafuu ani arraaf isi yaadachiisu jecha gabaabseeti malee seenaan gootota keenya seenaa waan hangana dhumuu miti. So kanaafuu ani fixadheetiin jira. Gamanumaan gama bilisummaatti isin deebisaa galatoomaa ulfaadhaan isin jira. Ayyee falmataa keenyaatillee hedduu galatoomii akkuma beekamu seenaa keenya akkuma inni jeetti baratamee dhaggeeffameetis waan dhumuu miti. Guyyaan irraa akkuma irra deebiin isin jaa guyyaan irraa guyyaa eebila 15 guyyaa gootota Oromoodhaa nuuf jecha qabsoodhaa jecha wareegamanidha.
Tanaafu mee waa'ee Oromoota birootiif waan dhaamu barbaaddu asumaan Oromiyaan obboleettiin teenya waan ibsattuu qabaatti mee hariisitiin sin dabarsa. Duraan dursee ayyaana kanarratti argamuu kiyyaaf gammachuu guddaan dhaga'ama. Kanarraan ansee uummata Oromootiif dhaamsinaan dhaamuu barbaadu ayyaana goototaa kana bakka jirtanitti akka ayyaana kana kabajanii dhaamsa guddaan isin dabarsaa uummata Oromootaaf galatooma waan naaf hirtanii. Egaa obboleettiin teenya Oromiyaa hedduu galatoomi chaanii eeblee 15 humna akka fakkaatu fi fuulduraaf akkamitti akka kabajuu qabnu mee haasawaa gabaabaa irratti ibsuu barbaadeetti obboleettiin teenya Sabriinaa mee walumaa ka'een galu. Duraan dursee asiin nayaamu keessaniif hedduun isin bira jirudha. Akkuma falmataan keenya dubbateetti obboleettiin biyyaas dubbatee jirtutti dubbatanii jiranii oggota akka gadda waa'ee isaanii yaadannu. Ayyee mee hundi keenyaa wajji takka guddoo kanaa wajjin gadda keenya waliin siinee haa agarsiifnu. Deeqaa takkaaf. Galatuma. Sagantaan itti aantu keekuu hunda fakkaata bilisummaa. falmataa sirrii dhiisee muraa. Ayyeen hundi alkool qabanii bakka takkatti keeka kana muruu. Yaadannoo gootota Oromoo hundaaf ittiin wareegaman. Galatoomaa dhaqee keessa murree jirra bifa kanaani sagantaan itti aantu obbo Bilisummaa mee gaafiin kabajaame walumaan ho'iinaa. egaa kabajamtootaa fi keessummoota kiyya guyyaa har'aadha. Guyyaa ebila 15dha wajji kabajuudhaaf wasitti argamtu hundinuu baga nagaan dhuftanii hedduu galatoomaa isiniin jechaadha. Leencoo guyyaa har'aadha kana ebila guyyaa 15 guyyaa gootota Oromoodhaa kabajuu kana maaltu dhaga'ame? Egaa duraan dursee obbo Falmataa fi obbo Bilisummaa hedduun galatoomaadha bakka tanatti maffeeruu keessaniif hedduu bakka waan bareedduutti nu waamtanii akka carcarbaa inni hedduun isin galatoomfadha. Akkasuma ebila 15 guyyaa gootota Oromoon itti wareegamte guutuu ittiin nu yaadachiiftanii itti gaddeetti mul'ifachuu keenya kanaaf hedduun gammadee hedduun nuuf galatoomaadha. Akkasuma itti nuuf ansaa guutuu. Egaa obbo Leencoo hedduu galatoomiyaatiillee jechaadha. Mee gaaffii deemee keenya akkuma itti uffetti jiraadha. Obboleettii teenya Sabriinaa achi dabarraa. Sabriinaa mee guyyaa har'aa kana wajji kabajuudhaan maaltu dhaga'ama? Guyyaa har'aa kana wajjin dabarsuudhaaf hedduu gammadee jira. Isinis nayaamu keessaniif hedduu natti tole galatoomaa. Ayyaatiillee galatoomee jechaadha. Duuba mee obbo Caalaa guyyaa har'aadhaa kana guyyaa ebila 15 guyyaa gootota Oromoodhaa kana asitti nuti hundinuu wal geenyee wajji kabaju jirru kana bifa kabajne kanarraa mee maaltu dhaga'ama? Guyyaan kun guyyaa goototaati. Guyyaan dagatamne guyyaa Oromoon addunyaarra jirtu hundi bakka jirtutti wal qopheessitee wal jaartee haala gaariidhaan kabajan anilleen asumaan dhaamsa dhaamaafi jechuudha. Hedduu galatoomee obbo Caalaa jechaanii dhaamsa bareedaa Oromoota bal'aa addunyaarra jiraniif hundaafuu ibsee jira. Mee akkuma itti uffetti jira sagantaan teenya obboleettii teenya Oromiyaa gaafii si qaba. Guyyaa har'aadhaa kana guyyaa wajji kabajne kana mee guyyaa kana dhaabbattee maaltu dhaga'ama? Yookaan dhaamsi dhaamuu barbaaddu maal? Guyyaa kana asirratti argamuu kiyyaaf gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Akkasumas dhaamsi uummata Oromootiif dabarsuu yoo jiraate guyyaa kana bakka jiranitti Oromoon hundi akka kabajaniin dhaamsa dabarsaaf. Hedduu galatoomee Oromiyaa teenyaa hedduu galatoomee guyyaa amata dhufullee Orobbi jiru warra wajji kabaju Rabbi nuuf haa godhu jechaadha. Mee obbo Falmataa mee guyyaa har'aadhaa kana bifa maal akka fakkaatus sagantaa qopheessan irratti ibsitee jirta. Ibsa bal'aa kan ta'e jirta. Ibsa dabalataa yoo qabaatte yookaan dhaamsa yoo qabaatte mee? Bilisummaa bara dabarsee naamsi waliin turree baranallee haala kanaan kabajuu keenyaaf gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Gootota nu biraa dhuman nuuf jecha kufan san yaadachuun waan laayyuutti ilaalamu miti waan guddaadha. So
dargaggoonni akka keenya biyya adda addaa keessa jirtan akkasumas warreen biyya jirtanis warreen addunyaa guutuurra jirtan hundi keessanuu guyyaa gootota kana akka yaadatan isin dhaamsa dabarsaa fi dabalataan ammoo xiqqaatus bifa kanaan walitti qabamnee hanga dandeenyu ayyaana kana kabajachuun keenya an akka nama tokkotti hedduu takka natti tole namoonni biralleen manuma keessanitti haaluma nuti kabajne kanaan haalli tolee hanga bifa oowwaatiin bifa addatiin kabajannutti hanga danda'ame nama mana keessatti yoo kabajate hedduu natti tolaan. Egaa obboleessa keenya falmataa hedduu galatoomee jaan dhaamsa bareedaa fi uummata Oromootiif fayyadu tokko nu ibsee jira. Gaafiin teenya akkuma itti fuftetti jirti. Mee obboleessa keenya bayaan itti achi dabarraa. Bayaan guyyaa har'aadha guyyaa ebla 15 guyyaa yookaan guyyaa gootota Oromoodha. Kana bifa oowwaadhaan kabajnee inni yaada qabna. Mee kabajii har'aan tana guyyaa kana ayyaana hojii kabajna kana irratti maal sudhagaa? Guyyaa har'aan tana wallahi asitti argamee qophii tana isiniin qooddachuu kiyyaaf gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Kana caalaa immoo inshaallah yoo rabbi jedhee ammata dhufu irratti kana caalaa akka qopheessinee qophii geggeessinu abdiin qaba. Akkasumatti dhaamsa ani qabu uummanni Oromoo bakka jiran hundatti biyya alaa fi biyya keessatti illee guyyaa kana akka yaadataniin dhaama. Egaa obboleessa keenya bayaan hedduu galatoomii jechaanii mee obboleessi teenya sifaan guyyaa har'aadhaa guyyaa ebla 15 guyyaa gootota Oromoo kanaas hojii kabajna kana bifa akkamiin ilaaltee jirta yookaan maaltu dhagahamee jira? Anis hedduu gammachuu guddoo natti dhagahame namuu bifa jirtanitti haala kanaan akka kabajan isin dhaamna. Ayyee hedduu galatoomii obboleessi teenya sifaan jechaadha karaa obboleessa keenya Amirootti dabarra. Amiroo guyyaa ebla 15 yookaan guyyaa gootowwanii kana guyyaa hojii kabajna kana bifa akkamiin ilaalte yookaan maaltu dhagahame? Bifa kana irratti hedduu walii qabamnee dabarsuudhaaf hedduu takka gammachuu qaba. Fuula duraaf illee amata kanaaf waan dabarsinee jirruuf amata dhufuuf akka Oromummaatti akka dabarsan dhaamsadha. Hedduu galatoomee jechaanii egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya bakka jirtanitti nageenya keenya isin haa ga'u jechaadha. Sagantaan teenya akkuma ilaaltanii agartan kanatti guyyaa ebla 15 guyyaa gootota Oromoodhaa kabajnee asitti argamnee jirra. Bifuma kanaan Oromoonni dandeessan bakka jirtanitti guyyaa gootota Oromoo kana akka kabajan abdii qabna. Nageetti isin jenna.